excuse me maal jechuudha beekii taasisu an dhugaan isiniin jedha ragaa jedhaatuma ragaa jedhaatuma bakka injira miti bakka gola namaa dhannee udaan namaa dhiqneet lafa namaa gajjannee xaraqneeti malee wanti nuti dhannee toon iyyuu Ameerikaa Awurooppaa eessa teessanii tooni akkasitti qalamaan barreessanii miti birrisan kaffeddan jechuudha. Kanaaf as dhuftanii tooni iyyuu osuma afaan keessan dubbachuu dandeessan kuskus dhuguma itti dhugumayyuu faasigaan kuskus mi'atta dhuguma kuni dhugaa baay'ee tokko jechuudha maqaa nu nyaatina walumaa galatti jechuudha. Kanatti iyyuu nu darbuu didame kanatti iyyuu dhufnee jijjiirramuu dadhabnee borus iftaanis sanumaa gadi bakkuma kaleessaa san kan nu jirru kanumaaf nu darbuu iyyuu didee dhugaa. Ashama harka fuudhee akkam jirtan hordoftoota chaanaala kootii kan taatan marti keessanuu nagaa rabbii lafaaf iddoo jirtanitti isiniif haa wayyatu akkam turtan akkam sa'a kana keessanii ano obboleettiin keessan nagaa guuturraa faa qabaa nageenya na bukkee ture isin birallee haa jiraatu isiniin jechaati namoonni chaanaala kanaaf haaraa taatan subscribe like gochuudhaan maamila keenyatti dabalama kan maamila koo turtan immoo hanga yoona yaadawwan garaagaraatiin na deeggaraa turtan galatoomaa galata guddaa na bira qabdan isiniin jechuu jaalladhaa deebi'ee dhufee jira obboleewwan kiyya har'adhe akkuma viidiyoo darbee irratti har'allee ijoollee shamarranii anumaa wal qabatee ijoolleen biyya Arabaa turre yookaas immoo mana madaawii turree gara Itoophiyaatti as deebinee dhugaan isiniin jedha har'a warri natti aartanis aaraa warri mootuyyoo yaada koo kana hubattanii waan addaa jettanis immoo akkuma ilaalcha keessanitti isiniin jechuu jaalladhaa innis maalidha ijoolleen tokko dhugaan isiniin jedha maaliif biyya Arabaa jennaan maal keessa akka turre maal hojjetaa akka turre hin beekne hundi keenya jechuudha garuu inni akka sirriitti naguwee sirriitti akka irraa dubbadhu na taasise gaafa gara Itoophiyaa as deebine dhugaan isiniin jedha ka'umsa keenya kaleessa na tasuma daganne bakka yoo ejjennullee yoo dubbannullee bakka safuu waan jedhamu hunda daganne akka tokko kan of goonu jira jechuudha maaltu si mudate akkamiin kana jechuu dandeesse jechuun keessan hin oolu kittifaatan qabaa hospitaala yookaas immoo xeena xaabiyaa dhaqee jechuudha kaza maalifi dhugaa isiniin jedha dhugaa baay'ee tokko jechuudha sireesii baay'ee tokkoon aare garuu isheen beeku nan beektu tokkoffaa intala Oromoo ta'uu isheetti baay'ee tokkoon gaddina aarillee jechuudha maalifi kittifaata kana dhannee isheen da'umsaaf geessee jirti biyaansi ji'a 4 waan ta'etu shaafa jechuudha ji'a 8 waan ta'e irra jirti ji'a 4 gosa jedhu torbee waan akkas torbee lakkaawwamuuti shaafee jechuudha ji'a 8 waan ta'u xiqqishoo jechuudha la xiqqishuma shaafa way torbee lama waan akkasiin bakka waan guyyaadhaan lakkaawwamu jechuudha kaza dhugaan isiniin jedha nama lama tokkoffaa ishee hospitaalatti kana kabira ammoo meeshaa bitachuu yookaas immoo gabaa deemee tanani mudannoo sun kan mudate akkasuma waan akkasii deebi'ee mana of cottillee argee jira jechuudha ijoollee akkasitti jechoota turfii yookaan kaleessa eenyu intala akkamii akka turan ka'umsa isaanii dagatan baay'ee isaanii waan na mudataa jiruuf jechuudha kaza dhugaan isiniin jedha maaliif obboleewwan kiyya na jaalattanis na jibbitanis dhugaa jirtu isinitti dubbadhaan kanaaf mucayyoon kun maal jettiini doktorri kun maal jedhaani altiraasaawundii manaamana kaasee ka'eetii maal jedhani gizee shirraajii kaatee xumureeti daa'imni kee saallisaa kanaa jedhee itti dubbata namatti himu already isinis gaafachuu barbaadan ofiis gaafachuu istan isinitti himu isaan gaafa kana jedhani maal jetti osoo natti hafeeraate osoo dhufu mallee baadhiraadhe biyya Arabaasanii jetti jechi kun immoo gaafa afaan ishee maaliin dubbatti afaan Amaariffaatiin dubbatti baay'ee tokkos rifadhee tanan dhugaan isiniin jedha dhanni koomluu rifeensa na yaase akkasitti qoree maaliif maal garuu ana miti kan jedhe jecha sana isheetu fayyadamee garuu hedduu takka aare jechuudha kanaaf amma maal jedhaa mucaan suni mucaan illee akkuma keenya Oromoodha garuu afaanuma isheen dubbatteen deebisee fi ka'eetii Oromiffatti dubbatee dhugarra dhuma isaarraa jechuudha hin jedhamu jedhee hin jedhamu maaliif biyya Arabaas taa'ii achiis ofi koottuu jecha akkana fayyadamuu qabdu waanan daa'ima fayyaa ofii keetti fayyaa qabaachuu daa'ima fayyaa argachuudha malee dhiira ta'ee ati dhiira hawwiteedhaaf dubartiin garaa kee keessatti uumamteedhaaf hojii rabbiitti darbuu hin dandeessu jedheen kaza yoo ejjettu yoo dubbattu
bakka dhugaan isiniin jedha akka makanatti nurraa beeksisaa lakkaan jedhe dhugaa maaliif amma mucayyittiin gabbaatee amma kan koo taa'in taraa eeggataa waan ta'eef ani olin seene gaafa ammas ani isatti darboo jechuudha doktoriin lama ta'aniiti kan dafanii hojjetu warafaa waan baay'atuuf hin beektan xabiyaa warri axxanii beektanii keessattuu kitittilii warri gootan yookaas immoo bakka warri da'umsaadhaaf kitittilii gochuuf torbeen deeman jechuudha hordoffii jechuudha ji'aan deemamaa jechuudha dirqama warafaa qaba sirriitti sanaaf lama ta'aniiti hojjetu ijoollichi dhiiraa amma isheen sun biraa gabbaatee ofii walitti dubbatanitti jarjaranii Oromiifaa dubbachuu jalqaban angaruu waan san jedhan nan dhaga'a isaan lachuu Oromoodha isheenis garuu Oromoo turtee Amaariffaan dubbataa turte kanatti gaafa isheen gabbaatu odoo biyyumti Arabaa jedhan kun maqaan isaa badeeraati jedhan biyyumti Arabaa jedhamu kun odoo maqumti isaa badeeraati kan kaleessa eessaa akka kaatee bakka ka'umsa ishee tasuma bakka nama dakaa turte har'a ugaa akka kanatti dubbattu lakka amala namaas akka kanatti nama jijjiiraa biyyichi bifa bichaa miti jedhanii waliin hamatu achumaan anan immoo akkuma seenin gaafanni hordoffiin waan naqeef na gaafatu Oromiifatti haasa'uu jedha waan nama haasaa turre dhageeffataa turte naan jedha eessi dhageeffataa ture hin jedheen dhugaan isiniin jedha maaliif kana jette jechuun keessan nool kaza ati maaf biyya Arabaa kana deemuu dhiistere jedhe oggoo sanatti deemes hin deemnes hin jenneeni gaafan hordoffii koo taasisuuf jiru akkamittiin akka ta'e maal akka ta'e jalqabaa qabanii isin gaafatu waan ta'eef jechuudha akkasitti waa waggaa lama dura mudannoo as dhufee akkasina mudatee achi deebi'ee erga sanaa wanta bakka sana yeroo biraa viidiyoo itti aanutti isiniifan dubbadha ijoollee baay'een illee waa'ee dhala dhabuu irratti koomentii jalatti waan naa barreessanii turtaniif isarratti isiniif hojjechuun koon oolu mucayyoo wayii dhugaa sirrumatti koomentii bal'aanaaf barreessite mudannoo akkasii kun baay'ee sodaachisaa waan ta'eef akkasiin of eeggannoo gootaan isinitti hima kanaaf gaafanii akka jedhu waggaa lama dura eessa turtee dhuftee gwaninaan jedhu bakkuma ammas hin jechaa turtaniinna mucaaniin kolfee miti garuu ati biwaa achi deemtee dhuftee mitiitiyyuu biyyuma kana keessattiyyuu xiqqoo waan magaalaa kanarra jiraattu koositti hin fakkaattu jedhe maaliif yennaan meelaal akka kanaanuu nama dahuuf jiru taate uffannaa ishee ati mootuyyuu uffannaa kan kee of laalimee akkasumas immoo bakka yoo dubbattullee ragaa jettee dubbattanaan jedhe mucachi of jechuuf miti dhugaan isinitti dubbadhaanii jechuudha uumama koo keessatti bakka jechaanis ta'ee waan kamiyyuu uffannaanis ta'ee keessa caca'uu sababan hin barbaannifanii jechuudha kun mucayyoo ishee mana yaalaatti yookaan hospitaalatti na mudateedha mudannoon kun lammaffaa immoo mana wufcoo dhaqee injira miti nyaan mana wufcoo dhaqxammiidhaan gosaan jira ani mootu maal irraasisee isiniif jechuu fi natti kolfinaati tira biyya keenyatti midhaan agadaa gosa qaba nuti xurqeeta jennaan akka afaan naannawaa biraatti immoo hin beeku isa sanaa fi qamadii walitti affeelan isa suummoo jedhamu haati immoo afaan Oromiffaatti mulluu jedhamu jechuudha isa sana dharree waan ta'ee wufcoo achi bitachuu dhaqee hojjetachuuf jechuudha dhugaan isin jedhan sana maaliif akka ta'e fidee dhufeellee guyyaa tokko hojjenne yoo hojjedhe isinitti agarsiisa anaan mana kaa'e maaliif akka ta'e jecha mucayyoo sanaa walitti deddeebisirra kan ka'e jechuudha kaza gaafa nan akkasitti ammaarii gaafadhu afaan Amaariffaatiin nan jetti an akka isheen jettan jedhu ammallee dhugaan isin jedha maaliif gochuuf yette maaliin gochuuf jennaani nyaata makaa midhaanii eheekko jettan eheekko hayya ነው የምበላው ሰው እኮ ይሄ አይሆንም dhugaan isin jedha afaan kan fayyadamu osmoos ni jedhu fayyadameera kuni namaaf hin ta'u harroota akkasumas immoo nuti horiidhaaf injattu seetanii dhugaa rabbi jecha biraa turfiis jedhuuni akkasumas immoo tuyyuu eessattan ishee beeka immaltii hamaatti deebisas kaza mucichichi maal jedhaanii maali ati Itoophiyaa keessatti guddattee intala Itoophiyaa taatee akkamitti kuni nyaata muqiisu isaa beeku kana hayyaatu nyaata yookaas immoo jettee dubbatta waan jedhaan afaan Amaariffaati inni nyaa gar ayibbalama laza ነው አለች kanaaf obboleewwan kiyya maqaan nyaatina keessattuu bakka biyya Arabaa dhaxxanii hojjechuu dhaxxan hojjechuu dhaxxanii asuftanii bakka jecha soo fayyadamtan nyaatas ta'e bakka kamittiyyuu bakka akka malee maqaan nyaatina ijoollee shamarranii natti aartanillee haara
maaliif intalli kun yamma isheen duraa sun akkuma isin intala Oromoo taateeti. Isheen kun immoo tokko yeroo sanatti Oromoffaan dubbanne garuu Amaariffaan dubbattee lammaffaa na mudate. Sadaffaa immoo lafa akaakiltii bituu dhaqeetti illee na mudate yeroo wanti kun jechuudha. Kanaaf obboleewwan kiyya ijoolleen shamarranii anumaan wal qabate. Gola namaa keessa ko shiinti beetii dhiqneet. Dhugaan isin jedha. Akka namaatitti yoo son taane isaan irraa layya'amnee kophaa keenya kushinaa keessa teenyee midhaan nyaannetti. Bakka kabajaa isaa waan bariirratti dhiyaatan iyyuu ko dhiyaannee nyaannu. Kana hin beekne hundi keenya jechuudha. Kanaaf maqaa nu nyaatina bakka jireenya kam keessatti iyyuu jechuudha. Ilmi namaa eenyumtiyyuu gadi bu'ee ka'eet bakka ziqqi jedheeti malee guddina bira hin ga'u hin beekna sana. Garuu immoo hojjechuuf deemne malee amala biraa akkasumas immoo aadaa wanta hin jirre finnee dhufuuf miti ka biyya namaati. Kanaaf ijoollee gola namaa keessa hojjettanii dhuftanii dhugaan isin jedha as dhuftanii namallee nutti hin kufachiisina shamarran akkasumas immoo jechuudha biyya keessan illee arrabsiisina. Dhugaan isin jedha warra keessan illee akkasuma dabalatee jechuudha bakka ragaa jedhaatuma waan kam keessatti iyyuu jira miti. Maaliif hin beekna hundi keenya iyyuu. Kanatti nu darbuu didee as geenye 3-4 kan gola namaatitti ka biyya namaatti deebinu jechuudha. Kanaaf iyyuu dhugaan isin jedha ani viidiyoo kana darbu isinitti dheeressu egaa obboleewwan kiyyaa mudannoon kuni dhugaan isin jedha barumsa isiniif haa ta'uuf jechuudha. Kaza ani dhugaan isin jedha guyyaa tokko keessaa guyyaa tokko tasa dogongora inni iyyuu na dhiisaa jira afaan isaanii jechuudha. Fakkeenyaaf waan fayyadamu keessatti la'an jedha dafeetu jechuudha. Sun san iyyuu na dhiisaa jira. Isheen micayyoo nama mana of cotitti na mudate isin jedhu maal jetti? Iskasmi maal jechuudha? Beekii taasisu. An dhugaan isin jedha. Ragaa jedhaatuma ragaa jedhaatuma bakka hin jira miti. Bakka gola namaa dhannee udaan namaa dhiqneet lafa namaa gajjannee xaraqneeti malee wanti nuti dhannee toon iyyuu Ameerikaa Awurooppaa eessa teessanii toonii akkasitti qalamaan barreessanii miti birrisan kan fiddan jechuudha. Kanaaf as dhuftanii toonii osuma afaan keessan dubbachuu dandeessan kuskus dhuguma jetta dhuguma iyyuu faasigaan kuskus mi jetta dhuguma kuni dhugaa baay'ee tokko jechuudha maqaa nu nyaattan maqaa nu nyaatina walumaa galatti jechuudha. Kanatti iyyuu nu darbuu didame. Kanatti iyyuu dhufnee jijjiiramuu dadhabnee borus iftaanis sanumaa gadi bakkuma kaleessa san kan nu jirru kanumaaf nu darbuu iyyuu didee dhugaa. Kanaaf maqaa nu nyaatina obboleewwan kiyya dhugaan isin jedha. Bakka dhuftan kaleessa keessan hin dagatina. Ka'umsi keessan akka eessa ta'e hin dagatina. Maaliif bakki amma ejjettan suni bee kaleessa keessanii miti. Namni immoo kaleessa isaa sana yoo yaadate fuuldura isaallee imaluudhaaf tattaafata. Kanaaf dhiifama naa godha. Namoonni natti aartanii akkasumas immoo ijoollee baay'ee mudannoo jalqaba gedduun isinii dubbadhee dhala dhabnee akkas warri jettan suni oggaa torba gangaa ila dhaabbadhee akkas warri jettan dhugaa isiniif hin hojjedha. Waan akkasiitirraa baay'isaatti of eegaa maaltu akka na mudate isinitti hima. Oggaa lama dura dhufee achi deebi'uuf waan kaayyoo qabuuf dhaqee tooniyyuu mana yaalati qoricha akkamii fayyadamee achi ka'ee waggaa lama muluu pireediin irra dhaabbatee ammallee osoo pireediin argin deebi'eetiin iyyuu mucaan garaatti na hafuusaa jechuudha. Kun iyyuu hordoffii doktoriin na ajajeen jechuudha. Kanaaf akka kanatti isiniif hin galu jalqabaa qabee amma dhumaatitti isiniifan hojjedha. Obsaan na eeggadhaan isiniin jedha. Hanga viidiyoo biraa walitti deemnuuf turtii gaarii yaada bal'aa warri qabdan koomentii jalatti naa barreessaa. Baay'een isin jaaladha. Baay'een isin kabajaa. Nagaan naaf tura.